Nagaa nagaa maatiiwwan qubee akaadaamii akkamitti nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani barsiisaa abdii kenneetii har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa haaraa boqonnaa jaaffaa kutaa jalqabaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa boqonnaa jaaffaan kun waa'ee maaliiti jechuudha? It is about electrostatic and electric circuit. Waa'ee electrostaticsii fi circuitii elektirikiti yookiin immoo gabatee circuititi jechuudha. So circuitii kan jennu yookiin immoo daandii elektirikii kan jennuun maal akka ta'e akkasumas immoo electrostaticsii maal akka ta'e lamaan isaaniiyyuu kutaa 10ffaa keessatti ilaaltanii jirtu jechuudha. About electrostatics and current electricity lamaan isaanii maal akka ta'an ilaaltanii jirtu. Egaa boqonnaan kun 6.1 is about Coulomb's law. Egaa waa'ee seera Coulombiiti jechuudha. Seerri Coulombii kun hariiroo humna chaarjonni lama walirratti dalageessanii kan ibsudha jechuudha. So chaarjonni lama yoo jiraatan Q1 fi Q2 yoo qabaanne humnoonni yookiin immoo humni chaarjonni kun lama walirratti dalageessan maal akka ta'e kutaa kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Waa'ee chaarjotaa define gochuuf ni ilaalla. Property isaanii ni ilaalla. Waa'ee Coulomb's law jalatti jechuudha. 6.2 is electric fields. Waa'ee dirreewwan elektirikiiti jechuudha. Konteetii kana jalatti immoo waa'ee dirree elektirikii ilaalla jechuudha. Egaa dirree elektirikii isiniif haaraa miti jechuudha. So we'll see about the meaning or definition of electric fields. And also the electric field lines, the properties of electric field lines. Isaan kana hunda eessa jalatti ilaalla jechuudha. We'll see under 6.2 or under electric fields. And 6.3 is electrical potential. Inni kun immoo electric potential yookiin immoo kuufama elektirikii kan jennu yookiin immoo volteejii kan jennu ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu definition isaarraa kaane dhiibbaa inni electric circuit keessatti qabu kan ilaalu ta'a jechuudha kutaa kana keessatti. And 6.4 is electric current resistance and Ohm's law. 6.4 in waa'ee current electricity jechuudha. About electric current. Hittitummaa and also Ohm's law seera Ohm. Seera Ohm kuni maal jedha? Waa'ee volteejii fi waa'ee currentii waa'ee resistensii maal jedha kan jennu ni ilaalla jechuudha. Waa'ee current electricii hunda isaanii kutaa jala kanatti bal'inaan ilaalla jechuudha. And 6.5 is capacitors and capacitance. Capacitoroota fi capacitance ilaalla. Capacitors are the devices used to store electric charge or energy. And a capacitance is the ability of the capacitors or the capacity of capacitors. The final or the last one is the electric circuits in our surroundings. Circuit yookiin immoo daandii elektirikii naannoo keenya keessatti argaman ni ilaalla jechuudha. Kutaa 6.6 jennu kana keessatti kanaafuu poorshiinoota kana qaba. Kanaafuu boqonnaan kun xiqqoo ishee ni bal'ata jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e garuu revisionidha, irra deebiidha. Kutaa 10tti barattanitti waan ta'eef baay'ee isin rakkisu jechuudha. Isaan kana ilaalla jechuudha boqonnaa kana jalatti. Egaa the learning outcomes of this unit. Egaa inni kun barsiisonnis yeroo tokko tokko barattoonnis akka salphaatti ilaalla jechuudha. Keessattuu barattoota qormaata biyyoolessaatiif qophooftaniif kaayyoowwan mata dureewwanii dubbisaa jechuudha. Qormaanni biyyoolessaa yommuu ba'u kaayyoo san isin madaala jechuudha. Kaayyoo barnoota sanaa barataan milkeessiraayii kan jedhudha jechuudha. So xiyyeeffannoo itti gochuudhaa qabna jechuudha. So boqonnaa kana keessa wanti ijootin isin argachuu keessan mirkaneeffachuudhaa qabdan. First, you should be able to calculate the electric field resulting from a point charge. Chargii tuqaa ta'e tokko irratti argamurraa electric field jiru tokko calculate gochuudha danda'u qabdu jechuudha. And determine the magnitude and direction of the electric force among any point charges. Charjota tuqaa irratti argaman gidduutti hammaa fi kallattii humna elektirikii isaan gidduu jiru barbaaduudha danda'u qabdu jechuudha. Kutaa kana erga barattaniin yookiin boqonnaa kana erga barattaniin booda. Okay, the other is acquire knowledge and understanding in electrostatic phenomenon. Taateewwan electrostaticsii keessatti
ta'an hubannoo fi beekumsa isaanii qabaachuu qabu. Knowledge and understanding. Beekumsa isaanii, hubannoo isaanii waa'ee maali? Waa'ee taateewwan electrostatics jechuudha. And then you should be able to demonstrate an understanding of the components and the functions of the electrical circuits that are commonly found at home and in the workplace. Komponentootaa fi hojiirra oolmaa yookiin immoo faayidaa circuit elektirikii yookiin immoo daandiiwwan elektirikii naannoo mana keenyaa fi iddoo hojiitti itti fayyadamnu hubannoo isaanii maal gochuu qabdu? Agarsiisuudhaa danda'uu qabdu jechuudha. Ofii keessanii shaakaluudhaa qabdu jechuudha. Sarkiitota adda addaa ofii keessanii biyoolli gochuudhaa danda'uudhaa qabaattu yookiin sirriitti hubannoo isaanii qabaachuudhaa qabdu jechuudha. And then you should be able to construct, analyze simple electrical circuits using schematic diagrams, working with electrical tools and components, and examining small everyday electrical devices and appliances. Daandiiwwan elektirikii salphaa construct gochuudha danda'u qabdu jechuudha. Schematic diagramii fayyadamtanii yookiin immoo ofii keessaniif waraqaa irratti jechuudha. And analyze sana immoo qaaccesuudha danda'u qabdu jechuudha. Wantoota garaagaraa irraa shallaguudha danda'uudha qabdu jechuudha. Meeshaalee garaagaraa fayyadamtanii jechuudha. Electrical tools and also components, komponentoota elektirikaala garaagaraa fayyadamtanii. Examining small everyday electrical devices and appliances. Akkasuma immoo deviceota yookiin immoo meeshaalee elektirikaala garaagaraa maal gochuu dandeessu jechuudha. Qorachuu yookiin immoo waa'ee isaanii ilaaluu danda'uudha qabaattu jechuudha. Then define a capacitor and explain some of its applications in life. Capacitorii akkasumas capacitance define gochuudha qabdu. Applicationota isaanii immoo jireenya guyyaa guyyaa keessatti muraasa isaanii ilaaluu danda'u qabaattu jechuudha. And the last one is apply Kirchhoff's rules to solve circuit problems. Egaa seera Kirchhoff probleemiiwwan yookiin immoo gaafileewwan sarkiitiiwwan garaagaraa wajjin wal qabatanii dhufan furuudhaaf itti fayyadamuudhaa danda'u qabaattu jechuudha. So isaan kanatti xiyyeeffannoo guddaa qabdu jechuudha. Qormaanni biyyoolessaa keessan isaan irratti hundaa'ee waan ba'uuf jechuudha. Today's lesson content is kutaa har'aa keessatti nuyi addatti kan ilaallu from unit 6 electrostatics and electric circuit. First about Coulomb's law 6.1 why Coulomb's law laadha jechuudha. Under this we will see about charge. We'll try to define charge and the properties of electric charges. Amaloota chargeewwan elektirikii ni ilaalla. Charge define goona revision dha jechuudha. Amaloota chargeewwan elektirikiis ni ilaalla. And then electrostatic force. Electrostatic force kan jennu yookiin immoo humna elektirikii dhaabbataa kan jennu kun maalidha yookiin immoo elektirikii sochii irra hin jirre kan jennu kun maalidha kan jennu ni ilaalla. And then force on a charge due to multiple electric charges. Humna chargii tokko irratti sababa charjiiwwan hedduu birootiin charjii tokko irratti lalaga'u akkamitti barbaaduu akka dandeenyu ni ilaalla jechuudha. And then examples and exercises fakkeenyotaa fi bilgaalota qabii kanaan wal qabatan ni hojjannaa jechuudha. Kanaaf isinis chaanalichaaf keessummaa ta'an subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii utatan viidiyoowwan like share godha. Egaa kaayyoon qabiyyee keenyaarraa kaayyoon qabiyyeewwanii murteessaadha. Mamma kaasaa turre kaayyoon qabiyyee keenyaarraa the objective of the today's lesson is at the end of this video you should be able to define electric charge and describe its properties. Charge elektirikii hiika isaa itti kennuudhaa qabdu. Amaloota isaa ibsuudhaa danda'u qabaattu. Good. Set and apply Coulomb's law to calculate electrostatic force. Seera Coulomb's ibsu state. Electrostatic force yookiin humna electrostaticsii barbaaduudhaaf immoo seera kana itti fayyadamuu yookiin hojiirra oolchuudhaa danda'u qabaattu jechuudha. And you should be able to analyze the electrostatic force between multiple charges using vector principles. Akkasuma electrostatic force chargeota hedduu gidduu jiru principle yookiin immoo qajeelfama kalqabeewwanii fayyadamtanii qaaccessuu yookiin barbaaduu danda'u isinirraa eegama. And then you should be able to explain the concept of electrostatic force in real world applications. Electrostatic force jireenya qabatamaa guyyaa guyyaa keessatti eessa faarratti akka hojiirra oolu ibsuudhaa danda'u isinirraa eegama.
And then you should be able to solve the numerical and the conceptual problems related to electrostatic force. Gaafilee shallagii akkasumas immoo gaafilee hubannoo waa'ee humna elektiroostatiksiitiin wal qabatee dhufu furuutu isinirraa eegama jechuudha xumura barannoo kanaatti. Alright, kallattumaan barnoota keenyaa jalqabnu. First, let's introduce to electrostatic and also circuits of electric or electric circuits. Bee jalqaba irratti electrostatics fi electric circuits revise goonu jechuudha. What is electrostatics? Electrostatics deals with electric charges at rest. Electrostatics kan jennuun kun saayinsii waa'ee chaarjotaa boqonnaa irratti qo'atudha jechuudha. The study of electric charges at rest is called electrostatics. And their interactions. Interaction yookiin immoo taateewwan isaan waliin godhan yookiin immoo hariiroo isaan waliin qaban chaarjonni lama jechuudha. Wantoota isaan humnoota fa'aa isaan walirratti dalageessa. And then the forces they exert humnoota isaan walirratti dalageessa. Explained by Coulomb's law and electric fields. Inni kunis kan ibsame seera Coulombii fi waa'ee dirree elektirikiitiin. So waa'ee kana saayinsiin qoratu electrostatics jenna. It helps us understand phenomena like lightning and static electricity. Egaa waa'ee electrostaticsii beekuun kun lightning yookiin immoo bakakkaan fa'iin akkamitti akka uumamu hubachuuf nu gargaara. Akkasuma static electricity waa'ee chaarjota boqonnaarra jiranii wanti tokko boqonnaarra yookiin elektiroonni osoo yaa'insa hin qabaatin wantoonni chaarjii danda'u. Wantoonni kun akkamitti chaarjii akka danda'an kan nu hubachiisu saayinsii yookiin immoo damee fiiziksii electrostatics jennuunidha jechuudha. Yookiin damee electricity electrostatics jennuunidha. Then what is electric circuits? Electric circuits focus on flow of electric charge. Inni kun immoo maalirratti xiyyeeffata? Yaa'insa chaarjii elektirikii irratti xiyyeeffata. Kuni chaarjii boqonnaarra jiru jenneedha electrostatics. Electric circuitiin immoo yaa'insa elektiroonotaa yookiin immoo electric charge irratti hundaa'a. This is governed by Ohm's law. Kuni maaliif bulaa jechuudha? Seera Ohmiinidha jechuudha. Akkasuma waa'ee resistance, waa'ee capacitance kutaa kana keessatti bal'inaan kan kanarratti xiyyeeffata. Alright. These principles power homes, industries and electronic devices. Egaa principle yookiin qayyoofamoonni kun electrocircuitonni kun mana keenya keessatti ibsaa akka fayyadamnu, warshaalee keessatti ibsaa humna yookiin paawarii argachuuf akka itti fayyadamnu, electronic device bilbila keenya, compuutera keenya, TV garagaraa sochoosuudhaaf yookiin immoo itti fayyadamuuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Together lamaan isaanii jechuudha. Electrostatics and electric circuits form the foundation of modern electrical technology. Egaa beekumsa kan lamaan isaanii electrostatics, electric circuits yoo qabaanne maal uumuu jechuudha? Teknooloojii elektirikii ammayyaatiif bu'uura ta'u yookiin immoo isaan irraa ka'uudhaan kan fayyadamnudha jechuudha. Wantoota garaagaraa ammayyeessine kan itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaalee baay'ee ammayyaa'oo ta'an pirinsippiloota kanatti fayyadamne akkasumas immoo magneetizimii itti daballeeti wantoota hedduu hojjechuudhaa dandeenya jechuudha. So walumaa galatti electrostatics fi electric circuits kan jedhu kun kontentiiwwan kana kan of keessatti qabatudha jechuudha. Then what is charge? Amma immoo charge kan jedhu kun yookiin immoo charging maal inni kan jedhu ilaallaa jechuudha. Charge is the fundamental property of matter associated with electrons and protons found in an atom. Charge kan jennuun kun amala bu'uuraa qaama tokkoo yookiin maatarii tokkooti jechuudha. Amalli kunis eenyu wajjin wal qabata? Elektiroonotaa fi pirootoonota atamii wanta tokkoo yookiin maatarii tokkoo keessatti argamaniitiin wal qabata jechuudha. Charge is the physical property of matter which causes matter to experience an electric force. The charge kan jennu kun amala fiizikaalaa qaama tokko qaamni sun humna elektirikii akka experience godhu yookiin immoo humna elektirikii akka itti dhaga'amu waan taasisudha jechuudha. So wanti tokko chaarjii qaba yommuu jennu humna elektirikii isarratti dalaguu ni danda'a jechuudha. Inni illee humna elektirikii dalageessuu danda'a jechuudha.
When the number of electrons and the protons in an object are equal, that object is said to be electrically neutral. Lakkoofsa elektiroonotaa fi pirootoonota qaamni tokko yookiin wanti tokko qabu wal qixa yoo ta'an qaamni suni elektirikaalii maalidha jechuudha? Niwutiraalidha yookiin immoo bilisaa yookiin chaarjii dhabeessa jenna jechuudha. Atamiin tokko elektiroonotaa fi pirootoonota wal qixa qaba. Fakkeenyaaf pirootoonii lamaa fi elektiroonii lama yoo qabaate qaamni sun chaarjii dhabeessa jennaani. However, if this electrical balance is disturbed, then the object is said to be electrically charged. Garuu electrical balancing kun baay'ina elektiroonotaa fi pirootoonota qaamni tokko qabu yoo wal caale immoo qaamni sun chaarjeera jenna jechuudha. Pirootooninis yoo caale qaamni chaarjeera, elektiroonis yoo caale qaamni chaarjeera. Wal qixa yoo ta'an garuu it is said to be electrically neutral. All right. A negatively charged object contains more electrons than protons, but a positively charged body contains more protons than electrons. Qaamni chaarjii negatiivatiin chaarja'e lakkoofsi elektiroonota isaa kan pirootoonota isaa ni caala jechuudha. Negatively charged object kan jennuun baay'inni elektiroonota qaamni sun qabu kan maali caala jechuudha? Kan pirootoonii caala. Qaamni tokko immoo poozitiiviidhaan chaarjeera kan jennu lakkoofsi pirootoonota inni qabu kan elektiroonota inni qabu caala jechuudha. Fakkeenyaaf atamii wayitii osoo jennee isa kana pirootoonii 3 fi elektiroonii 2 yoo qabaate pirootoonii caala waan ta'eef kuni positively charged objectidha jechuudha. Kun immoo elektiroonota 4 fi pirootoonota 3 yoo qabaate negatively charged objectidha jechuudha. Yoomuu wal qixa ta'e it is neutral jennee jirra. Then properties of charges. Gawaa chaarjotaa amma kana yoo jenne amaloonni chaarjotaa maal isaan? There are two kinds of electric charges. The first property of charge is chaarjota gosa lamatu jiru akkuma jalqaba irratti dubbachaa jira jechuudha. Positive charge and negative charge. This is the first property of charge. Charge negative fi positive jechuudha. Second, two similarly charged bodies repel each other, and the two oppositely charged bodies attract each other. Qaamoleen chaarjii wal fakkaataadhaan chaarjaan lama wal dhiibu. Kunoo negatiivii fi negatiivni maal wal godhu? Wal dhiibu. Positivii fi positiivnis akkasuma wal dhiibu jechuudha. Kuni amala chaarjotaa isa lammaffaadha. 3. Electric charge is always conserved, which means it cannot be created or destroyed. Charging elektirikii yeroo hunda maalidha? Gitaadha. Egaa gitaa'ummaan maal akka ta'e ilaalaa turre jechuudha. Kan mura deddeebitanii ilaaltudha jechuudha. Wanni tokko yoo hin uumamus hin badus ta'e maal jenna wanti sun gitaadha yookiin immoo conserved jenna. It cannot be created or destroyed. Hin uumamu hin badus. Amala charge. In any charging process, mala chargesuu kamiyyuu keessatti yookiin adeemsa chargesuu kamiyyuu keessatti the number of electrons gained by one object is equal to the number of electrons lost by the other. Adeemsa chargesuu kamiyyuu keessatti baay'inni elektiroonota qaama tokkoon fudhatame yeroo hunda baay'ina elektiroonota qaama biraatiin gallakkifame jechuudha. Elektiroononni gidduutti badanii jiraatan jechuudha. Egaa yaa'insa chaarjotaa jechuun maal jechuudha gama biraatiin? Yaa'insa elektiroonotaa jechuudha. Flow of charge means indirectly flow of electrons jechuudha. Alright. So elektiroonni kun qaama tokkorraa gara qaama biraatti yommuu yaa'an elektirooniin qaama tokkoon gallakkifame elektiroonii qaama tokkoon fudhatameen wal qixa ta'a jechuudha. Kuni seera chaarjii isa sadaffaadha. The fourth property of the charge is electric charge is quantized. Charging elektirikii hammi isaa murtaawaadha. Quantized jechuun hamma murtaawaa ta'e kan qabu. Egaa hamma murtaawaa quantization of charging kun xiqqoo ishii hubachuuf yeroo tokko tokko nama rakkisa jechuudha. Quantization of charge jechuun chargii
Basic charge yookiin immoo elektiroonii irraa ka'eeti lakka. Charge comes in discrete packets. Egaa chargin paakeetii yookiin immoo wanta qoqqoodamuu hin dandeenye wayitiin nuu kennama. Maaliin jedhee elektirooniidha. Fakkeenyaaf chaarjii tokko jennee kan nuyi jalqabnu chaarjii elektirooniin baattuu irraa jechuudha. Elektiroonii walakkaa immoo qabaachuu hin dandeenyu. Elektiroonii tokko tuqaa shanis qabaachuu hin dandeenyu. Yookiin elektiroonii tokko qabaanna, yookiin elektiroonii lama qabaanna, yookiin elektiroonii 3, 4, 5, 6 qabaanna jechuudha. Kanaafuu chaarjiin elektirooniin baattuu ni jirti. Baay'inni chaarjii keenyaa kuni maalirratti hundaa'a jechuudha? Baay'ina elektiroonotaa keenya irratti hundaa'a jechuudha. Elektiroonii walakkaa yookiin elektiroonii tokko tuqaa shan yookiin tokko tuqaa tokko qabaachuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. It can be written as charge equals plus or negative of number of electrons times the basic charge, where n is 1, 2, 3. Egaa chaarjiin keenya yeroo hunda maalidha jechuudha kan ta'u poozitiiva yookiin negatiiva lakkoofsa elektiroonotaa baay'isuu basic chaarjii keenyaatiif. Sababni nuyi asitti poozitiiv fi negatiivii jenneef chaarjiin kun yookiin poozitiivii yookiin negatiivii ta'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Chaarjiin nuyi qabaachuu dandeenyu chaarjiin keenya kiwiin keenya yookiin maal ta'a? Poozitiiv fi negatiivni isaa rakkoo hin qabu. Yookiin poozitiiva tokko yookiin simply yookiin immoo poozitiiva yookiin negatiiva lama yookiin immoo poozitiiva yookiin negatiiva 3 itti fufa hamma barbaanne hamma inni itti deemnaa jechuudha. Kana qabaachuudhaa dandeenya malee egaa jechuun chaarjii elektirooniiti jechuudha. Chaarjiin elektiroonii meeqadha jechuudha? 1.602 times 10 to negative 19 coulombs'idha jechuudha. Chaarjiin kana akka isa kanadha. Inni an jennu kun isa kana lakkoofsa kana yookiin tokkosaa qabaanna yookiin harka lamasaa sadisaa afurshaa jaha torba kudhansaa qabaanna malee lakkoofsa kana walakkaasaa qabaachuu hin dandeenyu. Lakkoofsa kana tokko tuqaa shaniin baay'isni chaarjii nuyi qabaannu hin jiru jechuudha. Quantization of chargii jechuun jechuudha. Chaarjiin akkana ta'u gonkumaan jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf chaarjiin kana wajjin wal qixa ta'u gonkumaan jiraatu. 0.5 hin jiru jechuudha. Akkasuma chaarjiin 1.3 yookiin immoo 1.5 wajjinuu wal qixa ta'u hin jiraatu jechuudha. So quantization of charge jechuun isa kanadha. Chaarjiin waan nama fakkeenyaaf amma nama tokko lama jenna malee namni walakkaan jira hin jiru jechuudha. Akkuma san namni tokko tuqaa sadi jira hin jiru. Chaarjiinis yookiin elektirooniis akkasuma jechuudha. Elektirooniin tokko tuqaa sadi yookiin tokko tuqaa lama hin jirtu yookiin elektiroonii tokko jiraata yookiin lama yookiin sadi yookiin 100 yookiin 50 jiraata jechuudha. Kanaaf quantization of charge jechuun isa kanadha. Kuni amala chaarjiiti jechuudha. It is quantized. Yeroo hunda basic chaarjii keenya yookiin immoo chaarjii elektiroonii yookiin immoo chaarjii pirootooniitiin lakkoofsota elektiroonotaa yookiin immoo lakkoofsota pirootoonotaatiin baay'isnee kan argannudha. Lakkoofsonni elektiroonotaa yookiin immoo lakkoofsonni pirootonotaa kun immoo tokko tuqaawaa yookiin immoo 0 tuqaawaa hin ta'ani, decimal hin ta'ani. Yeroo hunda maal ta'u jechuudha? Intiijerii ta'u. Intiijerii ta'u. So the charge Q always occurs as some integral multiple of the charge of an electron. Yeroo hunda integral multiply lakkoofsota elektiroonota keenyatiin kan ta'udha jechuudha. Egaa negatiivni kun maaliif akka kaasne isinitti himeera. So inni keenya yeroo hunda maal taati jechuudha? Naachuraal nambarii ta'a. Lakkoofsa lakkaawu. Maaliif elektirooniin waan lakkaamu waan ta'eef jechuudha. Alright. Isinii himeera jedhee yaada kun amaloota chaarjotaati jechuudha. The smallest unit of charge that is carried by one electron or proton is called the elementary charge. Basic charge yookiin immoo elementary charge jennee dubbataa kan turre kan jennu suni chaarjii ishee xiqqoo elektiroonii yookiin pirootoonii tokkoon baatamuu dandeessudha jechuudha. Dhaan kan bakka buusne that is called the elementary charge. Elementary charge jennaan jechuudha. The magnitude of the charge of an electron is hammi chaarjii elektirooniin tokko baachuu danda'u jalqaba dubbadheera is negative 1.6 times 10 to negative 19 coulombs. Kolombii negatiiva tokko tuqaa jaha baay'isuu kudhan paaworii negatiiva 19 baay'ee xiqqaadha jechuudha lakkoofsi kun. Elektirooniin takkittiin chaarjii amma kana baachuudhaa dandeessi jechuudha. Egaa chaarjiin tokko tuqaa jaha baay'isuu kudhan paaworii negatiiva 19 kolombii jenne kuni
elementary charge yookiin basic charge jedhama. Alright. The charge carried by a proton. Charge immoo protonii tokkoon baatamu. Also the same as that of the charge carried by an electron except it is positive. Charging electronii tokko baatamu amma kana jennee irratti kan. Kan protonii tokkoon baatamus ammuma kana. Garuu kan electronii negative yommuu ta'u kan protoniidhaan baatamu immoo positive ta'a jechuudha. So the charge on one proton equals positive 1.6 times 10 to negative 19 coulombs. All right. Example 6.1. What number of protons needed to make a charge of 1 coulomb or positive 1 coulomb? Charge positive coulombii tokko uumuudhaaf protonota meeqatu barbaachisa anuun jedhee. So given keenya irraa kaana jechuudha. Akkuma beekamu given maal qabna? Charge Q is equals positive 1.0 coulomb amma kana qabna. Then we have elementary charge. Elementary charge in keenya kan protonii positive waan ta'eef 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulombs. Isaan kana qabna. Then what is the required? Barbaadaman keenya eenyudha jechuudha? Number of protons. Baay'ina protonotaati jechuudha. Solution. Egaa from the quantization of charge, we know that Q equals number of protons times elementary charge. Charge elementary kana baay'ee. This implies that number of electrons equals the amount of charge divided by the basic or elementary charge. So number of protons, let's say NP equals the given charge divided by its elementary charge. The given charge is 1 coulomb. 1 coulomb divided by 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulombs. We can simplify coulombs by coulombs. So number of protons equals tokko hiduu tokko tuqaa ja'a duwwaa tuqaa ja'a lama shan ta'a. 0.625 times egaa inni kuni jalarra jira waan ta'eef 10 power negative 19 waan ta'eef gubbaatti immoo positive ta'e jechuudha. 10 to the power of 19 ta'a jechuudha. Coulombiidhaan baay'inaan nambariin unitiin qabu waan ta'eef jechuudha. Number of protons barbaadaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanarraa scientific notation sirriidhaan yommuu barreessinu NPO number of protons will be 6.25 times 10 to the power of 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu chargii coulombii tokko uumuudhaaf 6.25 times 10 to the power of 18 protons are needed to make what? To make a charge of positive 1 coulomb. Coulombii tokko uumuudhaaf dirqama protonota amma kana baay'eedha jechuudha lakkoofsi kun. Coulombii tokko chargii coulombii tokko uumuudhaaf protonota amma kanaatu barbaachisaa jechuudha. 625 0 meeqa qabaate 0.15 0.6 duuba isaarraa qabaate lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha jechuudha. So bifa kanaan shallaguudhaa dandeenya jechuudha. The other is electrostatic force. Amma immoo humna electrostaticsii kan jennuun yookiin immoo humna elektirikii dhaabbataa kan jennuun kuni maali? Elektirikii yookiin immoo chaarjii sochiirra hin jirre kan jennuun kuni maali inni define goona jechuudha. A force of attraction or repulsion between two charged bodies is known as the electrostatic force. Humni wal harkisaa force of attraction. Humni wal dhiibuu qaamolee chaarjaan lama gidduu jiru electrostatic force yookiin immoo humna elektirikii dhaabbataa jennaan. Asirratti akkuma ilaaltan chaarjii pooziitiivii lama yoo qabaanne yookiin qaamolee lama chaarjii pooziitiivii yoo qabaatan humna electrostatic force jennuun kana walirratti dalageessu jechuudha. Wal fakkaataa wal dhiibaa jenneerraa humna wal dhiibuuti jechuudha. Faallaan immoo wal harkisa jenneerra jechuudha. Electrostatic force kan jedhuun isa kanadha. Alright. Electrostatic force is
either attractive or repulsive, unlike the gravitational force which is only attractive. Egaa electrostatic force kan jennu kun yookiin humna wal harkisaa ta'uu danda'a yookiin humna wal dhiibuu danda'a. Gravitational force immoo barattaniitu jechuudha. Inni immoo yeroo hunda maal attractiveidha. Maasiiwwan lama yuunivarsiitii keessan jiraatan yeroo hunda humna wal harkisaa walirratti dalageessu jettanii barattaniitu. Electrostatic force garuu depending on the type of charges, it can be attractive force or it can be a repulsive force. If the objects have opposite charges, they attract each other. Jalqabarratti dubbanne irra jiru. Wantoonni lama chaarjii wal fakkaataa faallarraa kaanu faallaa yoo qabaatan wal harkisu. If they have opposite charges, they attract each other wal harkisu. While if their charges are similar, they repel each other. Chargiin isaanii immoo wal fakkaataa taanaan wal dhiibu jechuudha. Kunoo positive wal dhiibaa, positive negative wal harkisaa jechuudha. In 1785, the French physicist Charles Coulomb proposed a law that describes the forces that one charged particle exerts on another. Physicist biyya Faransaay Charles Coulomb kan jedhamu bara 1785tti seera humna chaarjoonni lama walirratti dalageessanii baase jechuudha. Seera humna chaarjoonni lama walirratti dalageessan ibsu maal godhe baase jechuudha. This law is remarkably similar in form to Newton's law of gravitation. Egaa seerri kuni seera gravity Newton wajjin kan walitti dhiyaatudha jechuudha. Wal fakkaataa jechuudha. Wal fakkaataa jechuudha. Egaa Newton's law of gravitation maal jedha akkuma yaadattan gravitational force or the force of attraction between two mass is equals universal gravitational constant times m1 times m2 over r squared akka jedhu sirriitti yaadattu. Kunis yoo maal ta'edha maasota lama yoo qaban m1 fi m2 keenya iddoo barbaade yoo jiraate yuunivarsiitii keessa fageenyi isaan seentarii lamaan isaanii irraa qabaatan r yoo ta'e g constantedha. FG yookiin immoo gravitational force kan jennu kun isa kanadha. Seera kana wajjin waa walitti dhiyaatu wayiit kaa'e eentu Charles Law kun immoo Coulomb Law kun jechuudha. Charles Coulomb Law kan jennu kun Coulomb's Law jennee kan beeku kana jechuudha. Coulomb's law states that any two-point charges exert an electrical force on each other that is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Seerri kun maal ibsa jechuudha? Seerri Charles chaarjiin tuqaa ta'e tokko immoo chaarjiiwwan tuqaa ta'an lama humna elektirikaalaa kan baay'ina hamma isaanii wajjinuu hariiroo kallattii qabu. Akkasuma immoo fageenya isaan gidduu chaarjota san lamaan gidduu jiru wajjinuu hariiroo faallaa qabu walirratti dalageessu jedhee jechuudha. Humna chaarjonni lama yookiin chaarjonni tuqaa ta'an lama yoo jiraatan fakkeenyaaf Q1 fi Q2 yoo qabaanne bifa kanaan akkuma M1 fi M2 san jechuudha. Quanti charge jechuudha lamaan isaanii fageenyi gidduu isaanii jiru R yoo ta'e fageenyi gidduu isaanii jiru R yoo ta'e electrostatic force yookiin immoo humni isaan lamaan gidduu jiraachuu danda'u it is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and also inversely proportional to the square of the distance between them. Newton's gravitation law ni maal jedhe? Gravitational force is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers jedhee ibsa jechuudha. Inni kun immoo Coulomb's law kan jennu Coulomb's immoo seera electrostatic force kana bifa kanaan kaa'ee jechuudha. Kunis kan ta'u where Q1 is the charge on
one particle and Q2 is the charge on the second and R is the distance between the two. Kanaafuu chaarjoota lama qabaanne Q1 fi Q2 qabaanne R yookiin fageenyi isaan lamaan gidduu jiru R yoo ta'e electrostatic force gidduu isaanii yookiin isaan walirratti dalageessuudha danda'an Q1 is directly proportional to Q1 times Q2 and inversely proportional to R squared. Egaa proportional hin jira jechuun iddoo kana constant way akka jiru beekamaadha jechuudha. Yeroo hunda formulaan fiiksii maalirraa ka'a proportionality wayiitu dhufa. Proportionality sun immoo proportionality constant qaba. Proportionality constant kutaa kana keessatti ilaallu immoo Coulomb's constant or electrostatic constant kan jennuun itti dhufuuf deemna. Then the magnitude of the electrostatic force between 2 point charges is given by the amount of electrostatic force is given by F equals K constant sila sana himolta jirachuudhaaf constant jirachuudha qaba. K times Q1 times Q2 divided by R squared. Formula kanaanidha jechuudha. Kan maal godhu kan electrostatic force argachuudha dandeenyu yookiin mushallaquudha dandeenyu. The proportionality constant K is called the electrostatic or Coulomb constant. Egaa K'n kuni immoo dhaabditeessi proportionality kuni maal jedhama jechuudha yookiin immoo hariiroo kallattii kuni maal jedhama jechuudha electrostatic constant yookiin immoo Coulomb constant dhaabbataa Coulomb yookiin immoo dhaabbataa electrostatic jedhamuudhaan beekama K'n kuni jechuudha. The electrostatic constant K can also be written in terms of the permittivity of a free space, which is represented by epsilon naught, whose value is 8.85 times 10 to the power of negative 12 Coulomb squared per Newton meter squared. Epsilon naught is ibsuu dandeenya K keenya jechuudha. Yookiin immoo dhaabbata Coulomb keenya jechuudha. Egaa isa kana yemmuu ibsinu the value of epsilon with the value of epsilon K becomes value free space permittivity then K keenya maal ta'a jechuudha K equals hariiroon isaa waliin qabaatan maalidha jechuudha 1 over 4 pi times epsilon ta'a jechuudha. Egaa epsilon meeqa jenneerra 4 times pi nis dhaabbataadha 3.14 dha jechuudha times epsilon meeqadha 8.85 times 10 to the power of negative 12 Coulomb squared per Newton meter squared jechuu dandeenya. Then warra jalaa kana yemmuu waliin baay'isnu K'n keenya maal ta'a 4/3 tuqaa 1 4/8 tuqaa 8 5 tokko tuqaa 1 5 jaata jechuudha. 1 divided by gubbaarraa tokko qabna 1 over 1.156 times 10 to the power of negative 12 egaa unitiin Coulomb squared per Newton meter squared ta'a jechuudha. Then tokko yeroo tokko tuqaa 1 5 ja'a yookiin 111 tuqaa 1 5 ja'a yemmuu hirru meeqa arganna K equals 0.009 times 10 to the power of 12 egaa negative 12 kun gubbaatti yemmuu baatu 12 taatee baate jechuudha. Unitiin keenyas garagaltoota Newton meter squared per Coulomb squared ta'a. Scientific notation sirriidhaan yemmuu barreessinu K maal taare K keenya 9.0 times 10 to the power of 9 Newton meter squared per Coulomb squared ta'a. Kuni Coulomb's constant keenya yookiin immoo electrostatic constant keenya nuuf ta'a jechuudha. Isa kanas permittivity of free space yookiin immoo eeyyamamaa bakka duwwaa yookiin dhaabbataadha jechuudha. Eeyyamamaa bakka duwwaa kunis jechuudha. Isirratti hundaa'uudhaan kan maal godhu kan shallagnu yookiin argannudha jechuudha K keenya. Okay, let's see the comparison of Newton's law of gravitation and Coulomb's law. Mee wal fakkeenyaa fi garaagarummaa seera Coulomb fi seera wal harkisa Newton ilaallaa jechuudha.
Amaloota isaan irratti yookiin immoo waa'ee qo'atanii irratti yoo ilaallu Coulomb's law studies about electrostatic force or states about electrostatic force, the force between two charges. Humna chaarjota lama gidduu jiru kan ibsudha jechuudha. What about Newton's law? The state is about the gravitational force between two masses. Humna lama gidduu kan jiru. Formulaan isaanii electrostatic force equals Coulomb constants times the product of the two charges divided by the square of the distance between them. And also gravitational force equals gravitational constant times the product of the two masses divided by the square of the distance between them. Hariiroo isaanii immoo yommuu ilaallu electrostatic force is directly proportional to the product of the two charges. Amount of charge nu kenname Q1 fi Q2 keenya wajjin hariiroo sadii qabaatu and electrostatic force. And it has inversely proportional or inversely proportionality to the distance between them, the square of the distance between them. Fageenyi chaarjota san lamaan gidduu jiruun immoo hariiroo faallaa qabaata jechuudha. Gravitational force is directly proportional to the product of the two masses. Hariiroo kallattii baay'ataa hangoota lamaaniitii wajjin qabaata. And also inversely proportional to the square of the distance between the two masses. Hangoota lamaan gidduu fageenya jiruun immoo square isaatiin hariiroo faallaa qabaata jechuudha. Gosti humna electrostaticii, it can be attractive or repulsive depending on the type of the charges we have. Chaarjota nuyi qabnu irratti hundaa'uudhaan humni electrostaticsii kun humna wal harkisuu ta'uu danda'a, humna wal dhiibus ta'uu danda'a. Wal fakkaataa yoo ta'e repulsiveidha, faallaa yoo ta'e attractiveidha ilaalla jechuudha. But gravitational force is always attractive. Yeroo hunda humna wal harkisuuti jechuudha. Humni wal harkisaa akkuma maqaa isaa irraa hubannu hangoota lama gidduu yuunivarsiitii keessa jiranii yeroo hunda kan wal harkisuuti jechuudha. Cimina isaa irratti hundoofnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Electrostatic force is the second strongest force of the four fundamental forces. Egaa uniform waa'ee dynamicsii keessatti fundamental forcii ilaallee turre afran akka jiran jechuudha. Sana keessaa ciminaan lammaffaan electrostatic force akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Inni weakest ta'e immoo humnoota afran fundamental jedhaman keessaa inni dadhabaan gravitational force akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Kanaanis adda adda qooduu dandeenya. Medium dependence yaa'in isaa irratti yookiin wanta darbu keessatti ni hundaa'a. Electrostatic force ni hundaa'a jechuudha. It depends on the permittivity. Epsilon irratti hundoofne shallagna waan ta'eef isa irratti hundaa'a jechuudha. But gravitational force does it depend on the medium. Medium irratti kan hundaa'uudha miti jechuudha. Bifa kanaan compare and contrast gochuudha dandeessu jechuudha. Egaa kun maal hubannoo keessa dabaluudhaaf kan barbaachisu yookiin immoo murteessaa kan ta'edha jechuudha. All right. The other is the example 6.2. It goes like this. Two tiny spherical water drops with identical charges of -1 times 10 to the power of -10 coulombs have a center-to-center separation of 1 centimeter. Dhoobni bishaanii boca isfiirii qaban kan chaarjii wal fakkaataa negatiiva tokko tuqaa duwwaa baay'isuu 10 paaworii negatiiva 10 koolombii qaban seentariidha. Seentarii irraa yookiin immoo fageenyi isaan gidduu jiru yoo tokko seentimeetira ta'e yookiin immoo tokko seentimeetiradha nuun jedha jechuudha. What is the electrostatic force acting between them? Dhoboota bishaan kana lamaan gidduu humna electrostaticsii jiraatu meeqa ta'an nuun jedha jechuudha. B. How many excess electrons are on each drop giving it its charge imbalance? Baay'ina elektiroonotaa chaarjiiwwan kun akka uumamaniif sababa ta'u tokkoon tokko coba bishaan kana irra jiru meeqadha? Tokkoon tokko coba bishaan kana irra elektiroononni jiraatan meeqa ta'u jedhee nu gaafate jechuudha. So kana furuudhaaf jalqaba maal irraa kaana jechuudha? Kennamaa keenya irraa kaana jechuudha. Kennamaa keenya irraa kaana. Jalqaba irratti coobni bishaan keenyaa boca isfiirii qabu waan nuun jedheef
chaarjii dhimma bakka buusnu. Meenni kun Q1 yoo ta'e roba bishaanii keenya inni jalqaba Q1 yoo ta'e inni lammaffaa immoo Q2 yoo ta'e fageenyi chaarjoota kana lamaan gidduu jiru yookiin immoo coboota bishaanii kana lamaan gidduu jiru seentarii isaaniirraa 1 seentimeetiriidha jedhamee nu kennamee jira. Chaarjoonni kun lamaan immoo tokkoon isaanii meeqadha? -1.0 times 10 the power of -10 coulombidha. Inni kunis akkasumadha. -1.0 times 10 the power of -10 coulombidha. Lamaan isaanii hamma kanadha. So, isa kana kennamoota keenya bifa qindoomina qabuun yoo barreessinu, given Q1 equals negative or lamaan isaanii iddoo tokkotti barreessinu Q1 equals Q2 equals Q jennee bakka buusnu meeqadha jechuudha? -1.0 times 10 to -10 coulombs. Amma kanadha jechuudha. Chaarjoonni keenya lamaan wal qixa jedhamee nu kennama. Identical charges waan nu jedheef jechuudha. Coulomb constant is 9.0 times 10 the power of 9 Newton meter squared per coulomb squared. Then R, the distance between the water drops, is 1 centimeter, which means 0.01 meters. Then what about elementary charge? The elementary charge on the electron is 1.6 times 10 the power of -19 coulombs. And what's the required? Required on Kenya lamadha jechuudha. Required are A, electrostatic force. Electrostatic force, or the force between the two water drops, charged water drops, and B, number of excess electrons on each water drop. Lamaan samaanirra kan jiran number of electronii baay'ina elektiroonota meeqatu chaarjoota kanaaf sababa ta'a? Chaarjiin tokkoon tokko coba bishaanii tokkoon tokko irra jiruuf sababa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Okay, kallattumaan gara furmaata keenyatti yommuu deemnu. Solution. A irraa kaanu jechuudha. The electrostatic between the two drops. Chaarjoota keenya yookiin immoo water drop keenya bifa kanaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kun fageenya gidduu isaanii jiru jenneerra humnoota isaa walirratti dalagiisan lamaan isaanii identicalidha jechuudha. Kunis negatiividha, kunis negatiividha jechuudha. So humni isaan irratti wal dalageessan humna wal dhiibuu akka ta'e asumaan beekamaadha jechuudha. Asumaan baruu dandeenya jechuudha. So F equals from Coulomb's law. Coulomb's constant times the product of the two masses, I mean the two charges divided by R squared. Seera Newton san bira jira jechuudha. So isaan kana lakkoofsan bakka buufachuudha jechuudha. K is 9.0 times 10 the power of 9 Newton meter squared per coulomb squared dha jechuudha. Q1 times Q2 kan jenne kun lamaan isaanii wal qixa waan ta'eef yookiin asumatti dursinee formulaa keenya salphifachuu dandeenya. Q1 fi Q2 wal qixa waan jenneef maal ta'a jechuudha kuni K times Q squared over R squared jechuu dandeenya jechuudha. Formulaa keenya salphifachuuf nu fayyada jechuudha. Kanaan booda lakkoofsaan bakka buufachuudha. So 9.0 or 9 times 10 the power of 9 Newton meter squared per coulomb squared times chargeonni nu kennama meeqadha jechuudha? Negativeidha jechuudha. Square isaa waan ta'eef positive ma fudhachuu dandeenya. 1 times 10 the power of -10 coulomb squared divided by fageenyi isaan gidduu jiru 0.01 meter squared. Isa kana ta'a. So F equals force of attraction equals isa gubbaa kana yommuu square goon 1 times 10 the power of -10 squared yommuu goon maal ta'a jechuudha? 9 times 10 the power of 9 Newton meter squared per coulomb squared times 1 times 10 the power of -20 coulomb squared coulomb squared divided by isa jala squared yommuu goon 0.0
0.001 meter square ta'a jechuudha. Asumatti Coulomb square dhaan simplify gochuu dandeenya. Meter square dhaan simplify gochuu dandeenya. Then humni keenya meeqa ta'a jechuudha amma F equals 9 times 10 the power of 9 times 1 and 9 ta'a waan ta'eef jechuudha 10 the power of inni kun non negative 2 is 20 square goone waan ta'eef 20 dha jechuudha. Iddoo kanatti 10 the power of 9 minus 20 divided by 1 times 10 the power of negative 4 Newton ta'a jechuudha. Isa kana salphisnee yommuu geenyu maal ta'a jechuudha? Negatiivni kun gubbaatti yommuu baatu positive taatee baati 9 times 10 the power of negative 9 hir'isuu 20 negative meeqa 11 ta'a jechuudha. Negative 11 the power of negative 11 Newton times 1 times 10 divided 1 times 10 the power of negative 4 ta'a jechuudha. Isa kana salphisnee yommuu geenyu F will be, or force of attraction will be 9 times 10 the power of negative 11 plus 4 negative 4 into gubbaatti yommuu baatu positive taatee baati waan ta'eef jechuudha. Isheen kun negative meeqa ta'a jechuudha? 9 times 10 the power of negative 7 Newton ta'a jechuudha. Kuni humna electrostatic force jennuunidha jechuudha. Chaarjota yookiin immoo coba bishaarratti lamaan kana gidduu kan jiraatu isa kana ta'a bifa kanaan argannaa jechuudha. Biirratti maalidha kan nu gaafate? Number of excess electrons per water drop. Lamaan isaaniirra number of excess electron jiran meeqadha ta'u nun jedhee jechuudha. B number of excess electrons per drop. Tokkoon tokko isaaniirra kan jirudha jechuudha. So from the definition or from the quantization of charge, Q equals to number of electrons times elementary charge. Isa kanaan akka ta'e beekaman. This means that number of excess electrons will be the amount of charge divided by elementary charge. Then N equals the given charge is negative 1 times 10 the power of negative 11 coulombs divided by the basic charge is negative 1.6 times 10 the power of negative 19 coulombs. We can simplify coulomb by coulomb asumatti salphisuudha dandeenya. Then yeroo kana number of electrons keenya yookiin coba tokkoon tokkoon irraa electroniin jiraatu meeqadha jechuudha? 6.25 times 10 the power of 8 ta'a jechuudha. Egaa negative 11 kun jirti paaworii jechuudha. Tokko hiruu tokko tuqaa 6 duwwaa tuqaa 625 dhufa baay'isuu isa kana yommuu walirraa hir'istan meeqadha ta'a jechuudha? 10 okay, charging keenya meeqatu nuu kenname ture? It is 1 times 10 the power of negative 10. Negative 10 dha jechuudha. Nuyi asitti negative 11 goone negative 10 dhaan hojjannaa jechuudha. Kennamaan keenya charging nuu kenname amma kanadha jechuudha. Then yommuu sana lakkoofsa kana arganna elektiroonota amma kanaatu tokkoon tokkoon chargii irraa jira yookiin immoo barbaadamaa jechuudha. So bifa kanaan calculate goona baay'ee salphaadha jechuudha. The other is a force on a charge due to multiple electric charges. Humna chargii tokko irratti sababa charjota hedduutiin uumamuu danda'u barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Electrostatic force is a vector quantity. Electrostatic force yookiin immoo force kan jennuun akkuma walii galaattu kalqabee akka ta'e beekamaadha jechuudha. Therefore, if there are more than one force acting on a charged particle, then the resultant force acting on the particle will be the vector sum of all these forces. Electrostatic force kuni kalqabee waan ta'eef charjii tokko irratti humnoonni dalagaan tokko ol yoo ta'an humni waliigalaa charjii sana irratti dalagaa'ee ida'ama veektaroota yookiin immoo ida'ama kalqabee humnoota sanaa ta'a jechuudha. Ida'ama kalqabee humnoota sanaa. Seerota kalqabee da'uu hojiirra oolchuudhaa qabna jechuudha.
This is known as the superposition of, or this is known as the superposition principle. Inni kun maal jedhama jechuudha? Superposition principle yookiin immoo principle of guddisuu jedhama. Of guddisuu jedhama. Consider a system of n stationary charges Q1, Q2, Q3 up to Qn in vacuum. Mee systemni n vacuum keessatti yoo chaarjota meeqa jiraatan Q1, Q2, Q3 fi hamma Qn itti yoo jiraatan the force on Q1 egaa humna chaarjonni hafan hundi isaanii Q1 qofa irratti dalageessan barbaaduu dandeenya. Due to Q2, Q3 up to Qn is obtained by taking the vector sum of the individual forces. Kunis maal argama jechuudha? Ida'ama kan qabee humnoota tokkoon tokkoo chaarjota Q1, Q2, Q3 hamma Qn itti jiran kanaatiin Q1 irratti dalagaan kana walitti ida'uudhaan barbaanna jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? F net or the total force will be F12 plus F13 plus F14 up to F1 n ta'a jechuudha. Kunis F12 kan jennuun the force that charge Q2 exerts on Q1 F12 jechuun jechuudha. And F13 jechuun is the force that Q3 exerts on Q1. And F14 means the force that Q4 exerts on Q1. And F1n is the force that Qn exerts on Q1. So, tokkoon tokkoo humna chaarjonni Q2, Q3, Q4 hamma Qn itti jennu kun irratti dalageessan walitti ida'uudhaan barbaanna. Humna yommuu walitti ida'anu veektarii waan ta'eef kallattiin murteessaadha jechuudha. Mee fakkeenya ilaala. Example 6.3. 3-point charges are placed on the x-axis. Q1 is a positive 6 microcoulomb at x1 equals 5 centimeter, and a Q2 is a negative 5 microcoulomb at x2 equals negative 3 centimeter, and a Q3 equals positive 2 microcoulombs at the origin x equals to 0. Charjonni sadan kuni sarara xaara ta'anii jechuudha. X axis irra. Charjin tokkoffaan hammisaa microcoulombii jaadha. Positive microcoulombii jaadha. Eessarra taa'eera? Kunoo akkuma asirraa argitan originii irraa 5 centimeter fagaatee taa'eera jechuudha. Originii irraa 5 centimeter fagaate. Then charjii lammaffaan immoo hammi isaa negative 5 microcoulombiidha. Iddoon inni itti argamu immoo originii irraa negative 3. Kunoo originii irraa negative 3 centimeter fagaatee argama. Q3 immoo hammi isaa meeqadha? 2 microcoulomb hammi charjii isaa. Origin irratti kan argamudha. Yoo akkas ta'e, what is the magnitude and the direction of the total electrostatic force acting on Q3? Hammi fi kallattiin humna harkisaa yookiin immoo humna electrostaticsii charjii sadaffaa kanarratti dalagaa meeqadha barbaadinu jedhee jechuudha. So baay'ee salphaadha isa kanas barbaaduu dandeenya. Given nuti keenya irraa haa kaanu ammas jechuudha. Given nu kenna malee qindeessinee barreessuu qofaadha jechuudha. Q1 is a positive 6 microcoulomb, which means 6 times 10 to the power of negative 6 coulombs, and it is located at x1 equals 5 centimeter, which is equivalent to 0.05 meters. And Q2 is negative 5 microcoulombs, which means negative 5 times 10 to the power of negative 6 coulombs, which is located at x2 equals negative 3 centimeters, which is equivalent to 0.03 meters. And what about Q3? Q3 or the third charge is 2 microcoulombs, which means 2 times 10 to the power of negative 6 coulombs, which is located at origin. X3 equals 0. And then, what is it?
Coulomb's constant, it is known. Coulomb's constant is 9 times 10 to the power of 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Then what is the required in Kenya? Eenyudha jechuudha? Magnitude and the direction of F net on Q3 on the third charge. Charge sadaffaa irratti kan dalagaa'edha jechuudha kan barbaadaa jiru. Solution A, magnitude of F net, magnitude of F net jennu isarraa haa kaanu jechuudha. Then definition irraa maal jenneera? F net equals F13 plus F23 humna chaarjii tokkoffaadhaan chaarjii sadaffaa irratti dalagaa ida'uu humna chaarjii lammaffaadhaan chaarjii sadaffaa irratti dalagaa akka ta'u ni beekna jechuudha. Soo jalqaba irratti eenyudha barbaaduu qabna jechuudha. Humnoota kana lamaan barbaaduudhaa qabna jechuudha. First, let's find F13. F13, the charge exerted by the first charge or charge 1 on charge 3. Kunis maal ta'a jechuudha? K Q1 Q3 over R13 squared. R13 squared ta'a jechuudha. Egaa akkuma diyaagiraamii keenya irraa ilaallachaa turre chaarjoonni keenya hammi isaan walirraa fagaatanii jiran beekamaadha jechuudha. Hammi isaan walirraa fagaatanii jiran beekamaadha. Kanaafuu Q13 kan jennuun 0 irraa amma positive 5tti argama waan ta'eef R13 meeqadha jechuudha? 5 centimeetira jechuudha. 5 centimeetira. R23 immoo magnitude isaa fudhanna fageenya waan ta'eef magnitude isaa meeqadha jechuudha? 3 centimeetiridha jechuudha. So isaan kana lamaan fayyadamnee kallattumaan shallaguu dandeenya jechuudha. So K'n meeqadha? Lakkoofsan 9 times 10 to the power of 9 Newton meter squared per Coulomb squared times Q1 in chaarjii tokkoffaan meeqatu nuu kenname? Positive 6 times 10 to the power of negative 6 coulombs times Q3 meeqatu nuu kenname? Positive 2 times 10 to the power of negative 6 coulombs divided by egaa R13 meeqa jenne? 5 times 10 to the power of negative 2 centimeter. I'm sorry, meter. Negative 2 meter squared. Isa kanaan arganna jechuudha. Kana jechuun 5 centimeetira jechuudha. Then F13 meeqa ta'a jechuudha ree? Lakkoofsota kana immoo waliin baay'istan 108 isaan gubbaa immoo waliin baay'istan jechuudha. 108 times 10 to the power of negative 3 egaa Coulombiin lamaas jirti Newton meter squared per Coulomb squared. Isheen kunis maal taate jechuudha? Coulomb squared jirti asumatti gubbumatti Coulomb squareedhaan ni baddi jechuudha. So gubbaatti kanatu nu hafaa divided by isa kana squared yommuu goonu 25 times 10 to the power of negative 4 meter squared arganna. Meter squared asumatti bada. Kanaafuu F13 meeqa ta'a jechuudha? 43.2 Newtonii ta'a. Egaa dursitanii 825 hirtuu 825 yommuu hirtan 4.32 argattu jechuudha. Then paawariin keessan isheen negatiivin 4 jettu kun poozitiiva taateet ol baati 4.2 Newtonii nuuf taasifti jechuudha. Kuni humna maal jechuudha? Humna chaarjiin tokkoffaan chaarjii sadaffaa irratti dalageessuudha jechuudha. Egaa lamaan isaanii poozitiiva waan ta'eef humni kun humna wal dhiibuu ta'uusaa beekamaadha. Electrostatic force keessatti for your information, if the electrostatic force is positive, the force is repulsive. Humna wal dhiibuuti jechuudha. Electrostatic force in keessan positive yoo ta'e it is repulsive force. Humna wal dhiibuuti. Negative yoo ta'e immoo it is attractive force. Mee lammaffaa irratti F23 barbaadu. The force by Q2 on Q3.
Second, F23, which is K Q2 Q3 divided by R23. R23 squared. R23 fageenya waan ta'eef magnitude isaa fudhannaa 3 centimeter jenneerra. So K keessan meeqa fudhattu? K keessan meeqa fudhattu? K keessan 9 times 10 to the power of 9 Newton meter squared per coulomb squared times Q1 is Q2 is Q2 dha jechuudha. Kan fudhannu Q2 is 5 magnitude isaa fudhannu 5 times 10 to the power of 6 coulomb 10 to the power of 6 coulomb times Q3 is 2 times 10 to the power of negative 6 coulomb. Yookiin immoo asitti negatiiva gochuu dandeessu. Dhumarratti negatiiva argattu humni keessan attraaktiivii ta'uu isinitti agarsiisa jechuudha. Ammoo magnitude isaa barbaadaa jira waan ta'eef poozitiiva haa fudhannu rakkoo hin qabu. Over R23 is a 3 centimeter. 3 times 10 to the power of negative 2 meter square dha jechuudha. Isaan kana of eeggannoodhaan kan fudhatu jechuudha. F23 equals lakkoofsa gubbaa 9 baay'isuu 5 baay'isuu 2 yommuu waliin baay'isan 90 ta'a jechuudha. 90. 9 baay'isuu 5 45 45 baay'isuu 2 90 so 90 baay'isuu paaworiin gubbaarra jiru 9 times 10 to the power of 9 minus 6 ta'a jechuudha. Egaa yuunitiin keenya coulomb square taate isheen kun Newton meter square per coulomb square times maal taati reesinu kunis coulomb square wal balleessa jechuudha achumatti so gubbaarratti kan nu hafu Newton meter square qofadha ta'a jechuudha divided by 9 times 10 to the power of negative 4 meter square dhaan bada kanaafuu isa gubbaa yommuu salphifnu 90 times 10 to the power of negative 3 arganna jechuudha negative 3 divided by 9 times 10 to the power of negative 4 dha Newtoniin nu hafa jechuudha. So F23 keessan humni chaarjii lammaffaadhaan chaarjii sadaffaa irratti dalagaa'u 90 10 jechuudha. 10 times 10 to the power of negative 3 ishee gara negative 3 plus 4 taate tolbaati beekamaadha Newtonii ta'a. So 100 Newtonii ta'a jechuudha. 100 Newtonii. Humni chaarjii lammaffaan chaarjii sadaffaarratti dalageessu jechuudha. So chaarjii tokkoffaan humna chaarjii sadaffaarratti dalageessu arganneera. 43.2 Newtonidha jechuudha. Chaarjii lammaffaan humna chaarjii sadaffaarratti dalageessu 100 Newtonii arganneera jechuudha. Then erga isa kana arganne after the magnitude of the each force is determined, the next step will be determining the directions of the forces exerted on Q3 due to Q1 and Q2 by considering the sign of the pair of these charges. Egaa mallattoo isaanii irratti hundaa'uudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha? Kallattii isaanii barbaadutu nu hafa jechuudha. Egaa Q2n Q1n poozitiivatu nu kenname. Poozitiiva nu kenname. Q3n poozitiiva lamatu nu kenname ammas. Poozitiiva. Q3n. Q2n immoo negatiiva 5tu nu kenname. Kun negatiividha jechuudha. Kun negatiiva. Kanaafuu saayinii kanarratti hundoofne kallattii humnaa murteessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya humna Q2n Q3 irratti dalageessu yoo barbaanne Q3 fi Q1 chaarjii isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef it is repulsive force. Repulsive force. Kanaafuu kallattiin isaa garamti ta'a jechuudha. Kallattiin isaa gara kanatti ta'a jechuudha. Kallattiin isaa gara kanatti ta'a. Humni kun gara natti dhiibaa jechuudha chaarjii. Gara negatiivatti dhiibaa jechuudha. Q2n immoo humna Q3 irratti dalageessu yommuu ilaallu negatiividha waan ta'eef ofitti harkisa jechuudha. Humni kunis garamitti harkisa? Kunoo kallattiidhuma kanatti gara kallattii negatiivatti yookiin immoo negatiiv x aksiitti harkisa jechuudha. Humni lachuu kallattiin isaa garamitti jechuudha? Gara kallattii negatiivatti jechuudha. Humni kun gara natti dhiibaa waan ta'eef gara negatiiv x aksiitti ta'a. Inni lammaffaanis chaarjii lammaffaanis negatiividha waan ta'eef chaarjii poozitiivii Q3 yookiin poozitiivii kana ni harkisa waan ta'eef kallattiin isaa gara natti. Kanaafuu lamaan isaanii humnoonni kallattii tokkotti chaarjii kana harkisuu yookiin dhiibuu jechuudha. Inni tokko ni dhiiba inni tokko ofitti harkisaa jechuudha.
So isarra kana jechuudha. Charge Q1 is positive, repels charge Q3, which is positive toward us. So F1 meeqa arganne turre? Gara negative x asitti waan ta'eef amma negative goona jechuudha. It is negative 43.2 in negative x direction Newtonidha. Charge Q2, which is negative, attracts charge Q3 that is positive toward us. F23 negative 100 in the negative x-axis newtons. Isa kana ta'a jechuudha. So total definite in Kenya, therefore since these forces act in the same direction, kallattii tokko irratti jechuudha. Both are negative. Lamaan isaaniidha maal jechuudha? Lamaan isaaniiyyuu negativeidha jechuudha. The resistance F reacting the charge Q3 will be zero sum. Ida'ama isaanii ta'a jechuudha. So isa kana gahuudhaan Fr is equals to F13 plus F23. Negative 43.2 in I direction plus negative 100 in I direction Newton ta'a jechuudha. Negative 143.2 in Newton ta'a jechuudha. Kuni hamma kana. So magnitude isaa magnitude humna waliigalaa 143 ta'edha. Kallattiin isaa immoo gara kallattii negatiiva ta'atti ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Thus the magnitude of the resultant force acting on charge Q3 force is directed along the negative axis. Kallattii kamitti qajeela? Negative x axis qajeela. Is 143.2 Newton. Kanaafuu 143 Newton ta'a. Kallattiin isaanii lamaaniif maaliif gara positive negative x axis akka ta'e isinitti. Inni kun Q1 kun positive waan ta'eef gara kanatti dhiiba. Kunoo kallattiin isaa gara negative x axisitti. Inni kun immoo negative waan ta'eef ofitti harkisaa gara kallattii kanatti harkisaa humni lachuu kallattii tokko irra jiraachuu isaanii kan nutti agarsiisudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qabadde kanan isiniif daadde isa kana fakkaata. Kutaa itti keessatti 6.2 electric field kan jedhu waliin jalqabna. Channel subscribe godhi, channel subscribe gochuun dagatiina. Akkasumas viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baaddaa. Abdiittaan kan ammoo arginutti fayyaa ganaaf ta'a. Sirriitti qo'adhaa, shaakalaa, barnoota gaarii nagaan tura.